Aisha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa qabdu miti. Isin jalaa turre jiraarra surprise bareeda wayii isinii qaba. Hiriyaa kee tokkotu na bira jira. Ni beektanii innis jechuudha karaa dheeraa booda wajjin dhufneetiin akka jarraa gargar baanee turre. Innis karaa biyya abbaa isaatti galee anis asumaan akkana gadi dhufee jechuudha karaa biyya abbaa kiyyaatitti. Akkasitti inni maatii biras ga'ee na fakkaatee mee biyya inni dhaqee wajjumaan laallaa isiniin jedha. Eenyuun akka ta'e immoo wajjumaan laallaa asna biratti argamaa ni laaltanii jechuudha. Surprise jennee jirra. Surprise. Ashama argamuun daawwattootaa fi hordoftoota keenya Kush 5 show. Kush 5 show warri taatanii daawwattoota isaaniidha. Akkuma beekamu biyya addunyaa kanarratti namni wal barata. Gaafa immoo guyyaan gargar baasee kaabaaf kibba osoo hin jenne baaf lixa osoo hin jenne gargar fagaata jechuudha. Akkasumas kun akkasumatti maatii keenya dubbisnee walitti deddeebinee naannoo Adaamaa jiraata inni. Akkas gaa daawwattoota keenyaa hordoftoota keenya akkasii Adaamaallee maal akka fakkaattuu fi akkam namatti tolti maal ilaalawwan magariisa namatti tolti qilleensi illee baay'ee bareedaadha. Akkas gaa daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa irra Usmaantu nama biratti argama. Usmaan kumii akka isinitti hin fakkaanne immoo kanaaf Usmaan jechuudha baga nagaan dhufte gara magaalaa Adaamaatti jennaani amma bakki itti argamnu naannoo Boolee waan gaarii gubbaratti argamna jechuudha. Maal jedhama jira gamoo waan gaarii gubbaratti argama. Gamoo waan gaarii. Kanaaf hedduu namatti tola waan gaarii illee hedduu bareedaadha. Warri naannoo kana jirtan dhuftanii fayyadamuu ni dandeessanii buna fa'aa jira waan hedduutu jira jechuudha buna jabanaatu jira. Kanaaf ka Usmaan mee akkamii tursii torbee lamaa booda walitti deebine na fakkaate indoon gorree miti? Indoon gorree akkasuma. Akkamii ati karaa sabbataa kanaanis ture sabbataa argeen ture. Asumaan jechuudha daawwattoonni kiyya naannoo Waliisollee deemiti maaliif nu waraabne erga sabbataa geette maaliif Waliisollee dha'ilee naan jiraa turanii. Mee ati immoo waa'ee Waliisootirraa mee xiqqoo isii daawwattoota mataa beekni. Naannoo Waliisoo akkuma beekamu godina Shawaa Kibballeedhaa akkuma beekamtu godina Shawaa Kibballeedhaati Waliisoo. Baay'ee namatti tolti. Egaa akkaan yaadin taane garuu yeroodhaaf magaalaan illee jijjiirama baay'ee illee finne beeka. Sila godinni Waliisoo sila hin guddatte inni ta'ee inni turre achuma jirti. Maaliif akka taate immoo baay'ee gaafii natti ta'ee kanatti. Amma atummaan itti galteetiin guddistaa rakkoon qabuuti guddisa jechuun asitti waan bira hin jirreef guddachuudhaaf deemanii guddistaa eega gan ta'e warri jechuudha Waliisoon dhaqxee maaliif nuuf waraabnee jedhaa turtan kun Usmaan na bira jira waa'ee Waliisootirraa hedduu isin barsiisa. Chaayinaala isallee jechuudha linkii kara jalaa kana isinii seentanii ilaaltanii kan malees jechuudha viidiyoo naannoo Waliisootitti inni waraabee jira mana barumsaa inni itti baratee fi haala yeroo irrattis waraabee jira naannoon sun maal akka fakkaatu boqqolloo illee gahee naan jette jira Usmaan. Boqqolloon kana. Waan ajaa'ibsiisurraa guyyaa kaleessa jechuudha hiriyoota biyya wajjin boqqolloo binneenii magaalaa keessa deemnee qabbana ture beekte kalee yeroo ture. Boqqolloo yaadna inni yoo boqqolloo barbaadnu boqqolloon dhumee nu jaari beektu. Akkasitti boru kootaan hojjennaan wayi boru barbaadna inni warra qabbanannu jiraarra yaadna. Waaddii isaa fa'i nyaachuu barbaadan. Akkasitti boqqolloon geenyeette. Boqqolloon nama dhufee fi baatii sadii akkana booda ni qaqqabana fakkaata karaa naannoo Waliisoo kanatti jechuudha. Karaa biraallee hin beeku jechuudha. Tole baay'ee namatti tola. Kanaaf jechuudha warri Waliisoo na gaafataa turtan Usmaan viidiyoo chaayinaala isaa as jalatti linkii isinii ka'a. Warri Waliisoo laaluu barbaadan inni isin daawwachiisaa jechuudha. Chaayinaala isaallee jala seentanii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jedha. Mee Usmaan chaayinaala keettis osoo beeksifatte. Maqaan chaayinaala kiyya Meeruu Tuubeedha. Meeruu Tuub jedha. Ammas immoo maqaa chaayinaala lama qaba. Chaayinaala lamaan keessaa tokko immoo Ukkaashaa Tuub jedhama. Akkas namoonni chaayinaala kanaaf haarawaa taatan immoo sabiskiraayib sheer gochuu hin dandeessanii. Akkuma inni immoo gaafii dhiyeessitaniifis anis Waliisoo irratti baay'ee waraabne yeroo sanaaf haalli naaf mijannee akkuma tokko ta'ee bakka magaalaas keessa sirriitti bal'isee waraabne qophaa waan hin ta'eef xiqqoo na dabbare. Kanaaf ani haa dhufu jechuudha. Sila osoo nama lama akkana taanee jiraanne sila keessa deemnee waa hunda bakka daawwatamutti jira turizimii aadaa Oromootu jira achi keessa bakka baay'ee jira garuu an keessa hin seenne magaaluma keessa deddeemeetu man ba'ee. Yoo xiqqaate sa'aa tokko oli keessa hin deemne magaalaa Waliisoo keessa jechuudha. Tole akkas taanaan yoo kana affeersi taate hiriyoonni kiyyaas dhaqee waraabinaan jiraa jira inni dhufee waraabuu ni danda'a wajjin ni waraabna jechuudha.
Kana biraatiin immoo osoo kiyyaa jechuudha chaayinaala meerii tuub osoo hin taane jechuudha okaashaa tuubsan osoo walisoo tuub jetteen itti jijjiirtee hedduunatti tola. Kun yaada kiyya daawwattoonni illee waan jedhan ilaala. Miti bakka erga saayibni kiyya naan jedhee nama godha. Kanaaf anis akkasuma fakkaata maaliifuu ijoolleen hedduu walisoon ijoollee hedduu jaallata anis ni jaalladha maaliif biyya keenya waan taateef jechuudha madda hortee keenya waan ta'eef. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha Usmaan turtii torbee lamaa booda walitti deebinee jirra. Anis magaalaa Sabbataas Finfinnees Adaamas isin daawwachiisee jira. Sammanis jechuudha Soodareellee isin daawwachiisee jira. Yeroo dhiyootti immoo Calanqoo fi Aanoleen isin daawwachiisee abdiin qaba. Imalli kiyya immoo yeroo dhiyootti immoo karaa Baalee kanas ni imallaa jedhaa jiranii ni ilaallamee edda jechuudha Yaasin Oroon na gaafatee ture karaa Baalee wajjin imallaa naan jedhaa ture. Ni imallaa jedhee abdiin qaba. Kana Dirreedaawas deemuun kiyyan oolu imalli keenyatti fufaa jechuudha walisoo qofa osoo hin taane. Akkuma beekamu naannoo Oromiyaan kun maal akka fakkaattuu fi eessarra geesse kan jennus imalleetuma ilaallee isin daawwachiifne na fakkaata. Kanaaf turtiin guyyaarraa magaalaa Adaamaa hedduu akkana jirti jechuudha hedduu namatti tolti magaalaan Adaamaa akkuma gartan. Kanaaf jechuudha turtii torbee lamaa booda anaaf Usmaan walitti deebinee jirra. Mee magaalaa Adaamaa kana dura akka dhagayetti jechuudha waggaa lama keessa turtee jirta. Haalli yeroo san turee fi haalli yeroo ammaa kana waggaa dheeraa booda itti deebi'uu keetiin mee magaalaan Adaamaa sitti haaromte moo akkuma durii jirti? Magaalaan Adaamaa gaa anaaf yeroo sanatti bakki kun baadiyyaa irratti fakkaataa ture. Bakki kun baadiyyaa ture yeroo sanatti akka baadiyyaati. Waan akka hin jiru mukkeen akka magariisni kun mukkeen kun gurguddatee jiru. Sun immoo waggaa 9 dura beektanii. Fooqillee amma hedduutu jira. Gamoowwan baay'ee jira akkasumas karaanis tottolee jira. Wantoota miidhagoo jira karaa irratti akkasumas magariiwwan gamoowwan akkasii jira. Qilleensi illee baay'ee namatti tola. Jijjiirama baay'ee jira Adaamaa keessatti baay'ee namatti tola. Kanaafuu erga gabbuuti Adaamaan sitti jijjiiramtee jechuudha. Adaamaan baay'ee jijjiiramtee jirti. Eessan akka bu'ee wallaalee jira. Manaaraanis kan durii jechuudha bakki konkolaataan itti bu'u amma kun kan duraanii haarawamaa jira. Yeroodhaaf karacha amsanitti ka magaalaa Finfinnee karacha aanu jira. Ka magaalaa wantaatitti geggeessimmoo magaalaa Asallaa geessimmoo naannoo Roob Gabayaa jedhamu duraan Roob Gabayaa jedhamu jira. Naannoo seetan jijjiiranii jechuudha. Anattu natti jijjiiramte sii miti anaayyuu natti jijjiiramte iyyuu. Kanaaf yeroo buutti magaalaa Adaamaa hedduu guddattee jirti. Daasporaa safariin immoo duraan qullaa tureyyuu. Amma immoo osoo gartee iyyuu haala hedduu haalli ijaarsa isaanii jechuudha baay'isee namatti tola. Xiqqishoo achi keessatti waan mimmiidhagu qofatu hafe malee dacheen sirrii bareeddi keessis jechuudha. Baay'ee bareeda magaalaa Adaamaa immoo hedduu namatti tolti. Magaalaan Adaamaa gaa wanti irraa hafe wantootuma tokko sana walumaan quba qabna. Wanti irraa hafe sanii achitti baay'ee bareedeera. Ammas qubeewwan afaan Oromoo kana duraan nama dhiba ture jiru ture. Amma immoo yeroo kana keessatti qubeewwan afaan Oromoo bakka hundatti babal'atee jira. Adaamaa qofa osoo hin taane naannawaa Finfinneetti illee namni keenya afaan Oromoo dubbisuu namni dandeettii qabu haalaan fayyadamuu danda'a jechuudha. Baay'ee namatti tolee jira. Jijjiiramni akka jiru immoo aga tokko akkam jettu. Anas jechuun magaalaa keessatti haalli barreeffamaa fi qubee afaan Oromootti fayyadamuun baay'ee namatti tola. Namoonnis afaan Oromoo haasa'an harki caalu jechuudha. Afaan Oromoo haasa'an asii miti magaalaa Finfinneetti jechuudha. Afaan keetiin haasa'an hundi isaaniitu afaan ofii haasa'aa jechuudha. Akka duraan afaan namaa wajjin cinqamuun hin jiru. Hin jiru. Afaan kee haa ta'uudha. Kanaaf turtiin magaalaa Adaamaa hedduu hiriyaa kiyya wajjin natti tola. Har'as yoo akka danda'amu taate anaaf isin yoo ka wajjin turu taate bakkoota babbareedduu hedduu deemnee viidiyoo isinii marra. Kanaaf meerii tuub jala seentanitti subscribe share gochuu hin dagatinaati. Okaashaa tuub immoo karaa walisoo tuubitti akka inni yeroo abdiin qaba. Natti tolee jira waan ta'eef walisoo tuub kana natti tole. Kanaaf isinis jechuudha jala seentanii walisoo tuubis share subscribe gochuu hin dagatinaa isin jenna. Turtiin magaalaa Adaamaa immoo kana fakkaata. Qeeratti argamnu immoo gamoo guddicha waan gaarii naannoo Booleetti argamna jechuudha. Hedduu miidhagdii naannoon Boolee duraan baadiyyaa turte amma magaalaa taatee jirti. Waanuma kennatu kenna jechaa fi achirra teennee ofirraa viidiyoo maraa ofirraa dhugaa jirra. Jechuun dhugaatii yoo jennu waan biraa miti bunuma fa'aa dhugaa jirra. Bunuma dhugna malee. Kanaaf mi waan dhaammatti yoo jiraate asirratti. Akkasumas daawwattoota Kush 5 Show akkasumas warroonni isaa fi chaayinaala kana haarawaa taatanii chaayinaala isaa subscribe share gochuudhaan afaanii fi aadaa keenya guddisuudhaan akkasumas gama dandeenyuun wal gargaaruudhaan aadaa keenyaa fi afaan keenya haa guddifnu isiniin jedha. Namoonni nu barreessu nu baraa isiniin jenna. Warroonni nu beeknes illee akkasumatti walaa guddisnu bakka jirrutti kan biyya alaallee kan biyya keessaallee waan jiru kan biyya alaallee akkuma biyya alaa keessa jirutti waan gama dandeettii qabu nu dabarsu nutis immoo waan dandeenye kan biyya keessa jiru dabarsuu fi
ummata hawaasa biyya alaa keessa jiran wantoota biyya keessaa hawwii qaban agarsiisuuni biyyattii keenya keessa deddeebinee agarsiisuuni inshallah yoo rabbi nu laafise itti dhiyaanneeti agarsiifne ni yaana. Okay, galatoomsiin jecha yeroo dhiyootti immoo viidiyoota babbareedaa marree isin biraan kenna namoota beekamtii qabuu fi bakkoota beekamtii qabdu jechuudha bakka aadaa fi haala yeroo san ta'e jechuudha seenaa qabdu isin biraa waraabee isin biraan gaa ana qofa osoo hin taane innis waan haaraa hojjechuudhaaf qophira jira waan ta'eef kara chaanala isaallee liinkii jala isinii kaa'aa jira laayitaniitiin liinkii isaa tuutaniitiin daawwachuun immoo dirqama keessanii nuti immoo waan hunda dalaynee isin bira ga'uullee nullee dirqama isin immoo laaltaniitiin itti firii ta'uun immoo mirga keessanii isin jenna galatooma turtiin guyyaa har'aa immoo kana fakkaatamee waan dhaamattu dhumarratti yoo jiraatu. Turtiin guyyaa har'aa baay'ee namatti tola ammas yoo danda'ame bakka biraallee deemnee daawwachiisuu ni dandeenya aga wal bira jiruun aga sanaatti nagaan nuuf turaa jennaan gaa. Ayyee galatooma ulfaadhaa turtiin keessan wajjin haa turuu isin jenna yeroo dhiyootti waan babbareeda qabadhee isin biraan dhufaati nagaan naa turaa ulfaadhaa baay'ee.